Nagaako nagaa afuuraan isin gaafadhaa. Amantoonni keenya hundumti keessanii akkam jirtu? Alas manas kan jirtanii nama si bukkee jiru harkaan qabaatii nagaa Waaqayyoo siif haa ta'u jedhaanii. Sagaleen koo sibiratti dhaga'ameera yoo ta'e nama si bukkee jiru harkaan qabaatii nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u jedhaanii. Hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo namaa ta'e jennaan waan hundumtuu guutuudha waan ta'eef ammas dabaleen jedhaa nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u. Haalota adda addaa karaa adda addaa keessaa dhimma adda addaa keessaa baatanii kan dhuftan ganama kana waaqeffachuuf kan dhuftan Waaqayyoon barbaadachuu kan dhuftan Waaqayyoon argadha jettanii kan dhuftan Waaqayyoon hiika jettanii kan dhuftan irra deebi'een jedhaa nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo dubbifanneetu gara barumsa keenyaatti yookaas gara lallabaatti gallaa. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin dubbifannu kutaa gara dhumaarra nu dubbifame Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irraa kaasee hanga 26 isa jiru kutaan guyyaa har'aa sadansaayyuu waanuma tokko dubbataa wal duukaa waa tokko haasa'a. Garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irraatii hanga 26 isa jiru dubbiseetanii Waaqayyoon kadhannee gara dubbii Waaqayyoo dhaga'utti gallaa. Akkas jedha: isaan kana duwwaadhaan miti warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiifis immoo nan kadhadha malee. Isaanis tokko haa ta'anii fi yaa Abbaa akka ati ana keessa jiraattu anis si keessa akkan jiraadhu isaanis na keessa haa jiraatanii fi biyya lafaas ati akka ana ergitee haa beekanii fi kadhachuu kooti. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'anii fi ulfinni ati anaaf kennite isaaniif kenneera. Ani isaan keessa atis ana keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko haa ta'anii biyya lafaatti ati ana ergitee erguu kee akkuma ana jaallattus isaan immoo jaallachuu kee haa beeku. Yaa Abbaa isaan ati anaaf kennite kuni iddoo ofii jiraadhu haa jiraatanii fi ulfina isaatii biyya lafaa utuu hin uumamiin waan ana jaallatteef anaaf laattes haa argataniif nan fedhaa. Yaa Abbaa koo qajeelaa biyyi lafaa kun si hin beeku ani garuu si beeka. Isaan kunis immoo ati akkana ergitee beekaniiru maqaa kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalala ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuu fi anis isaan keessa akkan jiraadhuu fi ammas akka beekanii fi nan godhaa jedhee jedha. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Mee namni hundumtuu Waaqayyoon kadhatu qalbii fi yaada keenya Waaqayyootti ilaannee dubbii kana walii wajjin ilaalla. Garuu namni barri jireenya isaa barri lammii isaa waan garaagaraatiin cufamuu danda'a waan ta'eef hamma danda'ame akka mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irraa jedhu ani balbala dura dhaabadhee barri nan qosoqosa nama dhaga'ee naa banee ittan ol gala akkuma jedhamee caafamee jiru sana namni amma daqiiqaa ammaa kana keessatti jireenya ofiisaa kan nama kan biraayyuu miti kan ofiisaa qosoqosatee akka Waaqayyootti ol seenee dhimma jireenya keenyaatti yookaas immoo jireenya keenya keessatti argamee fala gurguddaa nuu laatuuf namni hundumtuu Waaqayyoon kadhatu sinan afeera. Sinin kadhadhasii sinis kan duukaa Waaqayyoon kadhadhaa. Mootii Waaqaaf lafaa qulqulluu ilma Waaqayyoo jaallatamaa abbaa keenyaa Waaqa irratti lafa irratti galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, ati gaariidha, ati qajeelaadha, ati tolaadha, ati mootii Waaqa lafaati, ati Waaqa ulfina qabeessa suura qabeessadha, ati Waaqa sodaachisaa aangoo qabeessa. Yeroo ati gara keenyatti deebitu nagaa keenya malee gala. Yeroo ati gara keenya dhuftu hiikamannuu ta'a. Kanaafuu si eegganna, si barbaanna, si waamna, si affeerra. Maqaa Yesuusiin gidduu keenyatti argami. Ilaaya Waaqa
Kettiwa, Rakisa Kettiwa, Shanuan Kutwa, Umnawa Market to the Terrace. Never got it. Amen. It's a living time of Raja Jesa. Hallelujah. It's a living time of Raja Musa. It's a living time of Raja Jesa. It's a living time of Raja Jesa. Who knew what the market would do at table? And you die up and walk handle. And you die up and walk handle. And you die his own handle. She got down as we do with you. Waan kana gootu ulfaadhu jaallatamaan maqaa Yesuusiin ameen. Garuu amma daddafee sagalee Waaqayyoo dubbachuudhaaf yeroon keenya nun ga'u waanta ta'eef sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin nageenya akkuma nama isinitti himuu yaale kutaan guyyaadhaan walii wajjiniin nageenyu Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20-26ttidha. Yeroo tokko tokko namoonni koomentii yeroo laatanii itti seensa isaa utuu dhiiftanii gaariidha kan jedhu jira. Garuu immoo itti seensi calluma jedhee haasaa hamatu hin taane seenaa taasaa hamatu hin taane achi keessaanis dubbii Waaqayyootu dubbatama. Waa'ee waan sanaa waa'ee baakgiraawundi yookaas ududduuba kutaa sanaa ududduuba macaafa sanaa ududduuba nama sanaa yeroo dubbannu dubbii Waaqayyoota achi keessaan dubbatama waanta ta'eef yoo baay'ate daqiiqaa 5-6 caalaa nan fixuu isheenumatti fayyadameen dudduuba macaafa kanaan isinitti hima yookaas seensa macaafa kanaan. Macaafni kuni Wangeela Yohaannisii dhabeettu Wangeela Yohaannisii kan nama irratti waliin ilaalu 17 lakkoofsa 20-26 irrattidha. Wangeelicha kan barreesse akkuma beekamu akkuma dhagaa turtan ergamaa Yohaannisidha. Yohaannis lama jira, Yohaannis cuuphaa fi Yohaannis ergamaa jira. Inni kana barreesse garuu Yohaannis ergamaadha. Baran itti barreesse baroota garaagaraa jira garuu ani isa giddu galeessa isaan fudhadhee 70 hanga 90tti dhaloota Kiristoosiin booddee akka inni ta'e macaafni qulqulluu yookaas seenaan macaafa qulqulluu nuu ka'a. Kan barreeffamee fi warra Yihuudoota hin ta'in yookaas immoo warra Gooftaatti hin amanne wangeelicha dubbifatanii akka isaan itti amananiif warra Gooftaan qabneef barraa'e. Kutaan kun jechuudha. Warra Yihuudoota hin ta'in yookaas immoo warra Gooftaatti hin amanne wangeela kana dhaga'anii dubbifatanii akka ittiin fayyan yookaas immoo akka itti amananiif barraa'e kutaan kun jechuudha. Yohaannis kun ilma Zabdiyoos. Zabdiyoos kan jedhamu macaafa qulqulluu keessatti hin argattu. Obboleessa tokko qaba, obboleessa Yaaqoobii jedhama. Yaaqoob isa guddaa jedhama. Inni biyya inni itti dhalate biyya Yohaannis kun itti dhalate biyya Galiilaa magaalaa Naazreetitti dhalate Yohaannis. Biyya Galiilaa magaalaa Naazreetitti dhalate. Hojiin isaa immoo innis obboleessi isaas abbaan isaas warra qurxummii qabanii jireenya isaanii gaggeeffatan turan. Jarri kun sadan iyyuu obboleessa isaa warra kaan kan inni kaasu saganadha. Hojii isaanii qurxummii qabuudha. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irratti argattu. Tarii warra barreessitanii isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo barbaadan soofti koppii isaa isinii laachisuu nan danda'a. Homaa rakkina hin qabna duukaa waan sana keessa sagalee Waaqayyoo akkasiin dhageessan barbaadeen jedheen. Laga Galiilaatti utuu qurxummii qabanii abbaa isaa kiyyoo isaa bidiruu isaa dhiiseetu Yesuus duukaa bu'e. Ilaa hawaasa dhiise
Yohaannis inni jedhamu kun abbaa isaa dhiisee kiyyoo isaa achitti gatee bidiruu isaa achitti gatee Yesuus isa fayyisaa ta'e kana duukaa qote isa duukaa bu'e jechuudha. Ilaalan dhaggeeffadhaa irra deebi'a dubbitti hedduummaa kana kiyyoo isaa abbaa isaa bidiruu isaa hundumaa achitti gatee Yesuus Kiristoos duukaa bu'e. Akkasii waan qaban hundumaa waan qabatanii jiran hundumaa gatanii Yesuus duukaa bu'uudha. Yeroo jiraannu jechuudha. Namni kunis kana nu barsiisa. Obboleessa isaa wajjin gooftaa duukaa akka inni bu'e beekamaadha. Yohaannis nama obboleessa isaa baay'ee jaallatu ture. Ishee kana sirriitti na dhagaa. Yohaannis nama obboleessa isaa diina godhatu xalaatatti ta'u nama jibbuutuu hin taane nama obboleessa isaa baay'ee jaallatu ture Yohaannis. Nama akkasii karaa kan biraa waan isin wangeelli isaallee iddoo baay'eetti waa'ee jaalalaa kan inni dubbatu uumama isaayyuu immoo namichi kun nama jaalalaa akka inni ta'e agarra. Obboleessa isaa jaallata. Obboleessa isaa nama jaallatu ture. Yohaannis kun wangeelota hundumaa keessatti bartuu isa Yesuus jaallate jedhamee beekama ofuma isaa immoo. Ilaala inni obboleessa isaa jaallate macaafni qulqulluun immoo kan ragaa qabu bartuu isa Yesuus jaallate jedhamee addaan beekama. Waan isin dhibu Yesuus Kiristoos namoota sadii addatti jaallata. Ragaa jirtu namoota sadii Yesuus addatti jaallata. Isaan keessaa inni tokko Yohaannisidha jechuudha. Isaanis eenyudha? Yohaannis, Yaaqoob, Phexrosin addatti iddoo addaa iddoo misiraayyuu iddoo rokataayii jara kana fuudhee dhaqa jechuudha. Maali Yesuus nama wal caalchisee jaallataayii isin jechisiisuu danda'a dubbiin isaa akka kanaa utuu hin taane warra garaan isaanii sirriitti ciitee mar'ummaa isaanii isa duukaa bu'ee dhugumayyuu addatti jaallatu. Waan isin dhibu nama gooftaa duukaa jiraatu nama gooftaa duukaa hin jiraanne gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Dhaggeeffadhaa. Akkas jedha macaafni qulqulluun Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Keessumattuu immoo kan warra kamiiti? Kan warra isa amanatanii jedha. Kanaaf iyyuu siniyyuu guddaa jaallatamtanitti warri baay'een jaallatamne si jiran. Dukkana biyya lafaa kee ciniinshuu biyya lafaa kee muddama keessa aara galbii dhabuu kee jiru warri jaallatamtan garuu as jirtu ameen jedhaa kaa. Meerka keessa walitti buusaati Waaqayyoon galateeffadhaa. Nama Yesuusin jaallatame ture namichi kun. Gooftaanis addumaan baay'ee isa jaallata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 23 akkasuma kanaa 20 lakkoofsa 2 21 lakkoofsa 22 irraa yoo dhattanii dubbifattan hin argattu. Gabaabaatti kaayyoo wangeelli Yohaannis barreeffameef isinittan himu. Kaayyoon isaa barumsa olaantummaa Kiristoosiin mormu ittisuudha. Har'a kun jira bara keenya keessa jira. Inni jalqabaa dinnan gabaa barumsa olaantummaa Kiristoosiin mormu dhowwuudhaaf ittisuudhaaf barraa'e kaayyoo isaan jalqabaa. Inni lammaffaan Yesuus Masiisaa abdachiifame ilma Waaqayyoo ta'uusaa ibsuudhaaf. Tokkoffaan olaantummaa Yesuus isa mormu maqaa olaantummaa Yesuus dhowwee owwaalee ittisee akka Yesuus hin mul'anne akka Yesuus hin lallabamu akka wanti biraan lallabamu isa godhu ittisuudhaaf wangeela isaa barreesse Yohaannis. Har'a kun jira akka maqaa Yesuus hin mul'anne akka maqaa Yesuus hin lallabamne akka maqaa Yesuus hin kadhatamne akka maqaa Yesuus hin hojjetamne wanti dhokatee doomine yookaas bitu dhoksu jira. Yohaannis garuu barsiisa sobaa akkasii kana ittisuudhaaf barreesse. Inni lammaffaan Masii ilma Waaqayyoo ta'uu Yesuus Kiristoos beeksisuudhaaf. Kun yeroo baay'ee isinitti himama. Yesuus gooftaan foon uffatee biyya lafaa irraa akka deddeebi'aa ture. Akka ture milikitaa fi dinqiinis namoota gidduutti hojjetamaa akka ture ibsuudhaaf biyya lafaa irra deddeebi'aa ture. Milikinni fi dinqiin akka inni hojjetaa ture ibsuudhaaf kaayyoon isaa inni sadaffaan. Inni arfaffaan guyyaa isa dhumaatti Yesuus gooftaan warra isatti amananiif jireenya bara baraa kennu akka jiru ibsuudhaaf. Ni kan biraan immoo guyyaa sanumaan warri Yesuus Kiristoositti aman jireenya bara baraa akka argachuu danda'an beeksisuudhaaf, ibsuudhaaf, barsiisuudhaaf, hubachiisuudhaaf barraa'e kaayyoon isaa inni arfaffaan. Inni shanaffaan wangeelli Yohaannis walumaa galatti warra sadan addadha. Warra sadan gaafa jennu Maatiyos, Luqaas, Maarqos irraa addadha. Qophaa isaatti jechuudha. Warri sun wal harkaa fudhatanii barreessaniiru jechuudha. Maatiyos, Luqaas irraa
Luqaas Maarqos irraa akka kanaatti wal harkaa fudhatanii jechoota wanta walirraa fudhatanii gargaaraman jiru. Inni kun garuu qofaatti addatti of danda'ee yeroo inni barreessu agarraa addadha. Kanaafiyyuu addummaa isaa wantoota godhan keessaati wangeelota warra sadanii irratti hin gargaaramu yookaan isaan keessaa fudhatee itti fayyadama. Inni lammaffaan wantoota wangeelota sadan keessatti hin jirre immoo baay'ee barreessa. Waan warri sadanii sun hin barreessine Yohaannis kan inni barreesse waan baay'eedha jechuudha. Yeroo bartoonni gooftaa walitti qabamanii Yohaannis gooftaa timaxxanee gooftaatti hirkatee taa'aa ture. Seenaan isaa akkasidha. Yohaannis bartoota warra kaan caalaayyuu gooftaatti hirkatee gooftaatti maxxanee taa'a. Ija jittii kana lamaan naa jira. Gooftaatti hirkadhuutii itti maxxaniidhaan waan barsiisa jedhaa itti maxxanee fagoo dhaabatee fakkeessee achi duuba sana taa'ee gooftaatti maxxanee itti hirkatee taa'a. Yaa nama gooftaatti maxxantee yaa nama gooftaatti hirkattee jireenya guddaa si eeggata. Yaa Waaqayyo haa eebbifamu. Ni kan biraan wantoota bartoonni gooftaa gochuudhaaf sodaatan illee hin gaafatatu. Gaaffiillee isa warri kaan sodaatan itti hiiqee ilaala. Warri amma gooftaatti maxxantan kun warri gooftaatti hirkattan kun gaaffii jireenya keessanii gaaffii bara keessanii sirriitti gaafachuu dandeessu. Yoo itti maxxanne ta'e garuu gaafachuu dandeessu. Warri kaan yeroo sodaatan inni itti hiiqee gaaffii barbaachisu gaafataa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 keessumattuu lakkoofsa 23 hanga 30tti yoo dhaqqanii dubbattan hin argatu. Haasawaa dheeraa Yesuus taasisee gara xumuraatti Yohaannis duwwaatu barreesse haasaa dheeraa Yohaannis 13 lakkoofsa 17 kaasanii yeroo dubbattan hin argattu. Walumaa gala wangeela Yohaannis iddoo torbatti cuunfeen isinitti hima. Wangeeluma Yohaannis guutummaa isaa iddoo torbatti isinitti hima. Wangeela Yohaannis fixaan jira gara xumuraataan jira jechuudha. Wangeelli Yohaannis itti liqaan Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 18tti itti lixa isaa jira. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 itti lixa. Lammaffaan jalqabaan tajaajila Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 19:51tti. Inni sadaffaan Yesuus hawaasa keessatti tajaajila isaa fi milikitaa dinqiiwwan hojjechuu isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 11tti argata. Inni sadaffaan. Inni arfaffaan torban qormaata gooftaa Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa hanga 19. Inni shanaffaan du'aa ka'uu gooftaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 29. Inni ja'affaan kaayyoo wangeelichi barreeffameef Yohaannis 20 30 hanga 31tti dhaqanii achirraa argatu. Inni torbaffaan xumura gooftaan ergamoota isaatti tajaajila isaa dabarsuu isaa Yohaannis boqonnaa 21 irratti argatu. Bakka torbatti qoodama wangeelli Yohaannis akka kanaatti hunduma isaa qoodee isinitti hima jechuudha. Walumaa galatti Yohaannis macaafa qulqulluu keessatti macaafota 5 barreesse. Isaanis wangeela tokko ergaa 3 fi mul'ata tokko barreesse. Kana beektu jechuudha. Wangeelota macaafa qulqulluu keenya keessaa 5 qaba. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 21 qaba. Boqonnaa 21 walumaa gala isaan agartu achirraati. Lakkoofsa boqonnaa wanii immoo boqonnaa 1 jalatti 2 jalatti 3 jalatti hanga 21tti kan jiran lakkoofsi isaa 879 kan qabudha jechuudha wangeelli Yohaannis. Gabaabaadhumatti seenaan dudduuba wangeela kanaa Yohaannis dudduuba jiru waan gabaabaa iddoo kanatti isiniif ibsu yaaleera. Mata dureen keenya har'aa akkas jedha. Yesuus keessa jiraachuudhaan jireenya argachuu jedha. Mata dureen keenya Yesuus keessa jiraachuudhaan jireenya maal gochuu argachuu. Waan kana walii wajjiniin ilaala. Waan isin dhibu kutaa amma dubbifanne kana keessatti isuma deebisee mata duree isin godhe malee iddoo gara biraadhaan furan. Kutaa amma dubbifanne kana keessatti maal jedhaa irra deddeebi'ee si keessa jiraadhe ati na kee jiraatte na keessaa jiraatanii isaan keessa jiraadha keessa waan jedhutu kutaa kana keessatti iddoo baay'eetti qabatee jira jechuudha. Walumaa galatti kutaan keenya guyyaa har'aa waa'ee tokkummaa barsiisa. Hisqiyeeliin gaafa dhattanis hojii ergamootaa gaafa dhattanis gaafa namni tokkummaadhaan jiraatu gaafa biyyi tokkummaadhaan jiraatu dhaggeeffadhaa gaafa namoonni walitti dhufan obboloonni tokkummaadhaan jiraatan wanta ta'u hundumaa sirriitti adda baasee nutti himu. Kanaaf Yesuus keessa jiraachuudhaan jireenya argachuu kan jedhu isinitti himu. Yesuus keessa jiraatamu taanaan jireenya argamuu hin danda'amu. Bakkee dhaabatanii
jireenya argachuun hin danda'amu. Jireenya kan jennu kan macaafni qulqulluun nutti lallabu, kan macaafni qulqulluun nutti himu jireenya isa buddeen nyaannu miti. Jireenya isa mana ijaarrannu miti. Jireenya isa lafa kana irratti sooromnu miti. Macaafni qulqulluun jireenya kan inni ittiin jedhu warra guyyaa dhumaa mo'anii hinjifannoo sanumaa alaabaa mo'ichaa qabatanii ilma Waaqayyoo wajjin iddoo tokko jiraatan. Gaafa nasi adeemu dhaqeen iddoo isinii qopheessa. Iddoo dhuman jiru immoo isin immoo dhuftanii jiraattu. Isa Yesuus jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti caafe sana jechuudha, jireenya jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo iddoo garaagaraa jira gaa yeroo kun hanga'u akka godhu beeku mee mata duree keenya jalatti attamitti Yesuus keessa jiraannaa kan jedhu laal. Attamittiin jiraanna Yesuus keessa. Na qalbeeffadhaa maaloo yoo isin dadhabdan illee nan dhaaba. Attamitti Yesuus keessa jiraachuun danda'ama. Nunoo biyya lafaa kee jirra. Nunoo foonii wajjin wal keegallee jirra. Nunoo seexana gidduu jiraanna. Akkamittiin danda'ama Yesuus keessa jiraachuun? Qabxii muraasan isinitti hima. Yesuus keessa karaan ittiin jiraatan waa baay'ee kee qabxii shanan isinitti hima. Inni tokkoffaan dubbii Waaqayyoo dhaga'anii itti jiraachuudhaan keessa jiraatamu. Inni tokkoffaan deddeebi'ee jala isaatti waan inni ibsu isin ibsaa kutaasaa isin ibsaa. Inni tokkoffaan attamitti Yesuus keessa jiraatama kan jedhu dubbii Waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraachuudhaan dhaga'uu duwwaa miti ittiin jiraachuudhaan. Inni lammaffaan amanaan tajaajilaan namni waaqeffatu tokko Yesuus keessa akka inni jiraatu akka inni keessamu kan godhu inni lammaffaan nama kadhannaa jabaa jireenya isaa keessaa qabu kadhannaatu akka namni Yesuus keessa jiraatu nama godhu tokko dubbii Waaqayyoo. Inni lammaffaan kadhannaa. Sadaffaanii tokkummaa obbolootaa immoo qabaachuudha. Nama tokkummaa obbolootaa jaallatu. Nama obbolootaa wajjin jiraatu. As jedha macaafni qulqulluun tarii obboleessa kee wajjin walitti buutee wal loltee jirta yoo ta'e aarsaa dhiyeessuudhaaf yoo dhuftu aarsaa kee achi kaa'iitii dhaqiitii obboleessa keetti maal godhi araaramiitii kottu. Yesuus keessa jiraadha jettu yoo ta'e inni sadaffaan obbolootaa wajjin nagaa jiraachuu. Inni arfaffaan qajeelummaa qabaachuu. Inni arfaffaan qajeelummaa qabaachuu. Maal qajeelummaan maal dubbii Waaqayyoo maal kan jedhu immoo deebinee ilaalla. Inni arfaffaan qajeelummaa qabaachuudha. Namni qajeelummaa qabnee yoo lafuma dhiitee jiran Yesuus keessa hin jiru. Dhugaa Waaqayyoon isinitti himu. Namni obboleessa isaa jaallan, namni kadhannaa jaallan waldaa dhaqaan jiran Yesuus keessa yoo ta'e hin jiru. Nama akkasiitiin hin jiru. Jaalala hin qabu yoo ta'e jaalalli jira waan ta'eef inni shanaffaan jaalala. Sagalee Waaqayyoo immoo waa'ee jaalalaa asitti dubbata. Inni shanaffaan jaalala qabaachuudhaanidha. Namni obboleessa isaa obboleettii isaa ollaa isaa bitaan mirgaa hiriyaa isaatti ilkaan qarachaa itti cicciniinnachaa asiin boolla qotee boollatti daddarbachaa Yesuus keessa jiran haaleluyyaa yoo jedhe hin soba haaleluyyaa isaa soba ta'a jechuudha. Kanaaf Yesuus keessa waan itti jiraata waan ta'e shanan kanadha. Mee dubbii Waaqayyoo isa jedhu kana dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabsiifnee ilaalla. Dubbii Waaqayyoo dhaga'anii itti jiraachuudhaan wanta tokko akkasumatti nan siin dubbadha kutaa macaafa qulqulluu jechuudha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraachuudhaan isa jedhu kana dhaqaatii Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4, Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 4, Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irra deebi'a. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4, Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 4, Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12, Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22. Kan akkasumatti qaala jedhama kan qulqulluun dubbisuun garuu Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 abbaan tokko Yoonaa dubbista baay'ee itti tola. Akkuma kanaa Maatiyos 7 lakkoofsa 21 Yoonaa dubbista baay'ee itti tola. Baay'ee kutaa baay'isuu warra kana dubbadhaa. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa jedha dhagaa kana gootuufi buddeen godhi nyaadhu gaafa seetanii jedhu namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa qabu malee. Namni mana ijaarratee duwwaa jiraatu, namni wayyaa uffatee duwwaa hin jiraatu, namni buddeen manaatee waan gaarii guuttatee jiraachuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoo, dubbii afaan Waaqayyoo keessaa qabu malee jedha Maatiyos 4, Luqaas boqonnaa 4 kana jedha. Ibroonni boqonnaa 4 lakkoofsa 12 akkasii si dubbifata.
Amin jettani. Amin jedhama. Ela kenne saama jedhama wanti tokkoyyuu hin jiru. Nunis waan goone hundumaa isa duratti nu nama jira himuudhaaf ture. Akka sanaan wajjin akka keessa birraa taate dubbii waaqayyoo jiraata kanaan. Humna hojjetuuf keessaa qabaa kana galaati. Saaqama ija isaa duratti jedhani. Saaqama ija isaa duratti jedhani. Wanti tokko tokko hin jiru. Billaan rakkina qabda, qorumsa qabda, dadhabbii qabda, waraansa qabda, miidhama qabda. Iji waaqayyoo si arge. Ameen jedhanii jiru. Elaa qorumsaa biraa qabda. Iji waaqayyoo si arge. Namni waaqayyoo tokko gaafa tokko ta'e yaadimee hire. Ameen. Ameen jedhanii. Waaqayyoo sana arkeen arkee. Waaqayyoo hin argaa. Waaqayyoo namatti jirtu hin argaa. Waaqayyoo iddoo keessa jirtu hin argaa. Eeyyaa kan jira akka jedhamu waaqayyoo na argaa naani. Biroo tokko qonnaa fuula gosa kudha lamarra jira. Dubbii waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu keessaa qaba. Billaa gara lamatti qalame caalaa qala qaba. Buusaa dhuga gara baasa. Saaqama ija isaa dura waan jiroo gatuyyuu hin jiru. Yoo qajeelummaa qabda ta'e si arga. Yoo jalli hojjeta ta'e si arga. Yoo baabaatte deddeebi'aa jirta ta'e si arga. Maaloo nam tokko iyyee waaqayyoo na argaa jirmi maaloo. Warri ala sana jirtanii yaatu waaqayyoo na argaa na dabalaati. Si arga. Namni na argu kan jettu si arga. Si argee namni waa si godhu silaa'u. Nama na argu dhabe kan jettu si arga. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Akkamittiin dubbii waaqayyoo akkamittiin Yesuus Kiristoos keessa jiraanna dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaan. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 22 akkas jedhe. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 22 akkas jedhe. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of goomsan hin ta'inaa warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee. Bara keenya waan akkasii nu rakkisi. Nama hundumtuu fakkeessee waan nu rakkisi. Hinuma fakkeessi. Tajaajilaan si fakkeessi. Lallabaan si fakkeessi. Luboonni si fakkeessi. Hogganaawwanni si fakkeessi. Amanaan si fakkeessi. Hundumtuu fakkeessi. Gaafa ilaalamu hirri isaa keessi waan dhaga'u fakkaata. Waan hubatu fakkaata. Waan dubbatu fakkaata. Garuu ishii jedhee gadi darbu ladheetti. Nama baay'eetti dubbii waaqayyoo mormatti rakkate arrabarratti hafe. Nama baay'ee kanatu rakkise. Hin jiru ladheera. Hin jiru keessa isaa. Waaqayyoon waa gargaaru. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of goomsan hin ta'inaa warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee jedha. Maatiyyoos torba torba. Dhiifama Maatiyyoos kun dhaggeetti Timootewos yoo argattaniitu ta'e naa dubbistan gaariidha. Maal fakkaata bara keenya wajjin wal fakkaata waan ta'eef Timootewos lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa 5 kan jiru nan dubbisa akka jedha. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurra galagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaattuu gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa tokko hojjechuun isaaf ta'u hojjetu. Hojiitti waamamte, hojiitti ergamte guutummaa guutuutti raawwadhu jedha. Akka jedhu kutaan kun bara tokko dhufaa. Barri isaa immoo maal jennaani? Bara namoonni barsiisa sirrii jibbantu dhufaa jedha. Dhufeera wanni dhufeera. Yoo isin diddanii dhufeera. Bara yoomii Ximotewosiin gorsa nama Waaqayyoo Phaawulos tokko jedha. Barri tokkodha. Ximotewos argeera ta'ee beeku bara isaa keessa ture barsiisonni sobaa ture bara sana keessas waan ta'eef hin argin darbeera jedheen ta'a. Inni bara keenyaa garuu caala. Barri tokko hin dhufaa. Barichi immoo bara namoonni barsiisa sirrii tuffatan jibban irraa galagalan. Waaqayyo na gargaaree waan eeggata kadhachaa ture Waaqayyo natti mul'isee yoo deebisee naa fide nan dubbadha booddee biduu taanaan nan dhiisa. Akka walakkaa yeroo kana jechuu godha. Barri tokko si fuuldura jiraata. Barichi immoo bara namoonni
barsiisa sirrii itti jibban. Kana nu waamma miti. Barsiisota isaanitti kan tolu kan lallaban kaafatu yeroo barsiisni sirrii gurra qaban. Yeroo barsiisni dhugaan lallabamu wangeelli lallabamu afaan qabatanii taa'u. Gaafa barsiisni sirrii hin taane garuu lallabamu ameeniidhaan samaayii ta'anii deemu. Sinin jedhani bara tokko warra bara tokko kee jiraatan barri akkasii dhufa macaafa qulqulluun jedha. Gaafa dubbiin dhugaan lallabamu hirrafu. Gaafa dubbiin dhugaan dubbatamu ishii jedha. Mammaratatanii tajaajiltoota mana tajaajilanii masin jirtanii tajaajiltoota bila tajaajilanii jedhe maal ta'a yoo filadhi maal tufi dhibee babarbaadi tajaajilfadhaa jechuudha mirga keessan tajaajiltoota akkanii jaallatamaa ati yakka jetteetta qalbii diddiifadhatteennaa jennaan akkuma ishee wallaan malee ture eddanii jaallattu simmiti warra kaanii lafanii warra si kan itti biraan isaan ilaa bara namoonni barsiisota waan garaa isaanitti tolu lallaban bara akkasii dhufuu jira. Ati garuu maal godhu gara itti gortu maal godhu beeki. Ilaa dhala waaqayyoo saba keenyaa isinitti kanima. Har'ayyuu barsiisni kun jira lafatti gortu beeki siin jedha waaqayyoo ganama kana. Misgaanuu jedhanitti sagalee isaatiin siin jechaa jira. Iddootti gortu beeki. Akkatti kadhattu beeki. Adda baafadhu maal akka gootu adda baafadhu. Bara akkasii dhufan. Sina waan tokko macaafa seenaa Yohaannis yeroo gaafa kaafnu akkasii kaayyoo isaa keessatti tokko maal jedhaa barumsa olaantummaa Yesuus Kiristoosiin mormu golguudhaaf barreesse barreeffama isaa. Injiru waldaa fakkaatee jiru tajaajilaa fakkaatee jiru namni sana biraa jira waktu kita mana berada, warga bakal hijau, warga lain itu sebelah dua. Makan kan berani hijau, sini mana desa, gambar korunam, Yesus itu cuma Yesus itu apa? Yo kejarlah, nak minum saja, yo kejarlah, berang korunam. Yesus jadi mana semua orang. Ini jadi mana pada kawan itu. Lalu kalau mau macam apa? Atas kamu nak cakap begini dah macam. Orang kawan malah mau kamu dendam. Apa berbalik kalau berbalik kamu dendam macam apa dulu. As kamu dendam, as kamu dendam. Aku mana jauh dulu sini tu. Kamu sini tu mau dendam. Kamu orang sini tu mau kamu. Haleluya. Sini kan ada yang lupa orang itu. Bangsa, barsiisa, soba, isa, orang Yesus, orang Yesus ini cikat, Yesus ini kecil, macam apa kalau kecil. Durjan ada, durjan ada. Kalau masa nanti ada bikin apa? Sudah tu betul, sekarang mau belajar berkali ya. Nama dia bayar, apa? Nama dia saya ni kamu hidup bisa tanah, dan hidup bisa tanah pun ada macam apa rakau. Saya tadi, Jeru, hari kita ni betul ni hewan kita nak kerja sama dengan lawan itu. Macam apa kita nak kerja? Amin. 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 Silawan saya berdoa ni. Bila kamu pernah ulang masa terlalu, berdoa ayo. Kata, ulang masa terus akalam. Sangat tak berdoa ayo nanti. Sangat tak berdoa ayo lagi. Yesus, Gudana Yesus, Yesus Gudana. Warna mana pada kata yang berdoa yang dilihat tidak dikata. Jangan tadi kita tidak mau kata apa yang kita katakan. Aman tadi kita. Gudana kasih, ikut kedengaran, ikut Tuhan. Mencari makan, bukan apa yang kita makan. Kacau padam. Kerana lagi pikir orang malam. Udah jadi pulang itu malah kerana lagi pikir. Udah lagi Yesus itu. Tuhan ikan binti racunjiru, yang digoda tena gesir patanjiru, jiri bila faratan kumasi ala manjiru.
Jalesi nadami ya gooftaa utuu waliin jiru. Amiin jettanii jiru. Du'anii gaariidhaan jechuudha. Gatanii waan biraa waan jiru. Sama kaya Yesus. Sama kaya Yesus waan. Sama kaya Yesus sudah kecil. Sama kaya Yesus sudah kecil. Hanya waktu yang pulang rasa sakit berat. Pangkatnya. Waktu tak pangkatnya. Waktu itu berdua aja. Yang ulah namas. Pila ulah ebatonya. Dewa ulah dorias. Waktu masih pangkatnya. Chadu biwak masih rapat. Sama kaya Yesus sudah kecil. Waktu yang ulah kenal saya rakas. Albin tidak nak kota. Olah tuma Yesus cakap. Amanah ni Yesus kota lagi dia bela bela ni. Yon tu aku hidup jadi olah macam ni mata mana? Ini kan nanti curang des barang apa? Kapten bekerja ni dia dah sekian mana? Begitu. Yon tu mata mana? Mata Yesus kan kurang kurang. Yon tu ini nak apa? Orang orang ada tidak. Kenapa? Baru sekarang bukti sangat. Namoota barsiisota garaa isaatti kan jiru kan lallaban dhugaa waaqayyoo sitti manamni lakkoofsa qabu seenaa jiru waan hin qabu. Haroo bareedo. Yeroo kootu warra garuu dubbii tokko sitti hima. Dubbiin kun humna qaba. Dubbiin kun sitti. Dubbiin kun agarsiisa. Dubbiin kun si gargaara. Dubbii kana ala waan tokko barbaadee argata. Namoota baay'ee waan beeku. Tetapi bagi saya orang ada di coba. Itu bakal berasanti bersama berasan turun apa tu lama cerita banyak kursa itu itu. Dia saya itu bayar dengan harus amal. Saya itu dekat kamu yang ada lebih dari kamu ada dari mereka amal bertanti lebih serta ini sejuk. Torban itu koraj maljeran Matius torban itu koraj itu bisa lagi. Matius torban itu koraj maljeran segala kayu inilah. Torba di demi tokkorraati akkasitti. Maatiyoos torba di demi tokkorraati. Yesuus jaalala abbaa koo isaa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuun waadhaan itti galuu miti. Ilaa kana nu wakkisi. Yoo gadi ilaalattanis yaa gooftaa jedhee kadhata. Yoo gara ilaalattanis maali nu gooftaa maali yoonas golee waan badde darbe maali yoonas golee maal akka qabaa maali isaan maqaa gooftaa waamu. Warra maqaa gooftaa waamanitu waliin borooje kaataa isaan warqaa balleessi. Seetana miti warra biyya lafaa miti. Ariyatamni hin jiru bara kana. Hin jiru keessa akka biyya keenyaa. Namni maali waaqeffatte maali mana keetti kadhatte dhagaa sitti guuru hin jiru dur dhagaatti guuru garuu anyoon arguu dhaabaatte warri dhagaan sitti guurames gidduu jiraachuu dandeessu. Warri daqqaraanaan mukutamtan jiraachuu dandeessu. Warri gara bakka jiraachuu dandeessu gidduu. Abboota baay'eenis gidduu waan jettaniif har'a garuu kun hin jiru utuusa ta'e wayya ture. Bara sana immoo hin jiru. Asiis Yesuus gooftaa, godhaas Yesuus gooftaa, gaggallaanaas Yesuus gooftaa. Amma ni godha bakka lallabaan jira waggaa tokko banchi wayii tureedha. Daqiiqaa lama kan hin deebisne waldaan na bukna jala sagalee keenya yoo wal jeeqa. Dhageessu namni chirbii wanti uumamu hundattuu waan ofiidha. Alaan dhugaa waaqaanis hin jiru. Oke, berubah beri ada ragaan jiro ada. Daqiiqa lama waan hin jenne waldaan na jira warri dhaqanii beekanii jiru warri lubnis beeku warri isin tajaajilanii beeku. Ammas daqiiqaa shan kan hin deebisne daqiiqaa bineensi daqiiqaa shan gidduu kan hin jirre waldaan jira achi gidduu jira. Achi gaggaraa jira gararraa jira godha jira kubbana jira. Waliin waldaa isin mijoojjee isin dhugaa qabdu maal gootu rakkattanii isinis dhugaa qabdu achiisoo Yesuus gooftaadha. Sinuu Yesuus gooftaadha. Bukanlah tu Yesus gooftaadha. Warra maqaa Yesuus daldalan. Warra maqaa Yesuus dhoksan. Gaafa dalla Yesuus gooftaadha sagaleedhaan jedhamanii gaafa achirratti nu waan kan biraa isinitti ilaala. Bishaanii bitatu seeni. Zayitii yoo bitatu seeni. Dhimma keessan dhagaan bitannaa moo achii dhagaa isheen isaanii ta'a. Naannada jaarsoliin naannoo qaxxaani boora. Hin bitattu seeni. Fayyinni tola moo hin bitama? Adaraa waaqayyo warra dhageessa kaawaa itanii waa fayyinni tola moo bitama jee? Abdurri kuma shakkuma jaalaa ture ta'e. Nama asitti dhugaa waaqayyo isinitti.
nama kana wajjin akka haadha manaa isaatti gara waggaa 18 dhabde. Dassuun jira nagaadhaa eettanti dassu girmaanis jira wajjin dhaqee kadhadheera namoota tajaajiltoota wajjin dhaqee kadhadheera. Waldaa keenya miti waldaa kana jechuusiniti jala. Akka tasaa iddoo tokkotti wal barree waggaa 18 hidhamte dubartii isaa furaamaadha. Dassuun booda sirriitti mudaddaa. Waggaa 18 isa hidhattee Finfinneetti gara iyyuu cufaa baay'ee geesse. Firrisaa jirtu haal nama madda achi geesse fayyuu didde. Biyya keenya keessa naannesseera. Kan biraas geesseera. Daamaattis, Hawaasaattis, Finfinneettis, Naqamte keessas hin naannesse seetanni garuu kan dhiisu didde. Sinan kabaja waa tokko naa jettuu nama si bukkee jiru. Sinan kabaja dhugaa Waaqayyoo sinan jaalladhe baay'ee. Akka jettani nama si bukkee jiru. Yoo naannoftee sitti deebi'ee kan gootaadhaan. Namni si bukkeeraas ni jechaa jirre ilaalaan sirrii miti. Rakkina qaba. Dhugaa Waaqayyoo rakkina qabdi naa jechuun yoo naannoftee sitti deebi'ee gootaadhaan. Beeku jedha taa yoddoma jirtu abbaan keessi dhagaatti jedhame. Ano yoo najibitanii waldaa musheeraa murtii bal'aa. Saalimu baay'ee gaariidha. Dhugaa sibiila jiru. Ajjeesuudhaaf kun rakkoon samaayidha. Isatti Yesuus kee jiraatu dubbii Waaqayyootti wallaalaa ta'u. Anoo akkas jedhamu jedhama sagalee Waaqayyoo. Anoo sinoo warra labee nyaatan inni sinse'ee sinoo ammayyuu aannan irraa jirtu. An namoota ciccimoon sinse'ee namoota gurguddoon sinse'ee baay'ee bagaattanitti nu sinse'ee sinoo labee nyaattu jennaan aannan irraa jirtu. Jedhama sagalee Waaqayyoo. Amanaan keenya guddatee achi gadi guddate. Maqaasaan na wanta achi gadi guddatu jira. Achi gadi guddate. Yeroo labee nyaattutti aannan irraa jira. Yeroo tasgabbaa'ee dubbii Waaqayyoo dhuguun isarra jirutti waan kan biraa jechaa jira. Mee warri amantan hafuurri qulqulluun iddoo kana jira warri jettan harka keessa gara Waaqayyootti ol kaasaame. Adaraa Waaqayyoo namni amanne hin kaasiin rakkina fudhattee galtaa. Jira moo hin jiru hafuurri qulqulluunas? Mee jira moo hin jiru hafuurri qulqulluunas hin jedhe? Waaqayyoo hin hiika moo hin hiiku asitti? Ilaa waa tokkoon sii kanadha. Bara dheeraa isatti hiikamuu dadhabde. Guyyaa kana maqaan Yesuus hin hiikama fudhuu galchi. Hin hiikama harka Waaqayyooti. Kaasaan mayyoota keessa gara Waaqayyootti waan dubbadhaa ammasiisa balee. Ilaa bara baadiyyaatti sadaan qabda. Bara baadiyyaatti isa fadhaadha. Bara baadiyyaatti isatti milkaa'uu dadhabde. Misiraachoo guddaa tokko abbaa goorna fuudhee sitti hima. Maqaan Yesuusin guyyaa kana hiikama dhiifaa argati. Iyyaatti sagalee keessa ol kaasaatii Waaqayyoo iddoo kana jira laayina. Waaqayyoo iddoo kana jira. Namni nama hin jedhin dabalaati Waaqayyoo iddoo kana jira laayina. Waaqayyoo iddoo kana jira. Yela. 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 Nanu bakki. Nan beek. Nan naga'u. Warri jettan. Jiraachoo guddaa tokko qabattee dhufe Waaqayyoo sin argaa sin jechaa jira. Garuu immoo waatu shaaba dubbii Waaqayyoo qalbeeffadhu. Karaa kee adda baafadhu. Deemsa kee adda baafadhu. Daandii kee adda baafadhu. Lamatti gortu. Gaaf tokko namicha tokko takkas jedha maaloo maaliin godha gaanaan fi tasuma irratti qophii tokko irratti bitaa qabattanii waan ta'eef booda guyyaa biraan isin lallaba. Namicha tokko takkas jedha Yesuus si duukaan bu'aa jedhe. Si duukaan bu'annaa Yesuus ilaaleetu waan isaa wanta inni keetti argi gaasuma bichaabbee qabee akka jedhe simbirroonni man'ee qabu. Wangoonni boolla qabu. Ilmi namaa garuu garatti mataasaa qabatu hin qabu waan ta'eef gadi deebi'e. Deebi'e gadi deebi'e. Sakaaniin immoo maal jedhaa kottu argoti na duukaa bu'eedhaan sakaaniin immoo maali? Maali? Waaqayyo faara sitti badin ibboo? Maali? Waaqayyo sirraan galagalin? Maali Waaqayyo sin jibbin? Sila waa tokko qaamni rabbitti Yohaannis bartoota keessaa bartuu Yesuus guddaa jaallatu ture. Waan isin wangeelii Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa 16 akkasee Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallata. Tokkicha ilma isaa
tikanaman yookaas immoo tokkicha ilma isaa hamma maal kan godhutti dabarsee kennuufi isatti kanaman hundumtuu immoo jireenya bara baraa qabaatu malee maal hin ta'in habaduu miti. Namni badisaa warra jinaalaatti qiyaamoo tokko iyyuu bannee dheessu ilma badii irraa kan hafe hundi isaanii jiru jedhe agartaniitu warra jinaalaallee fidde hundumti isaanii jiru garuu ilmi badii maal ta'eera har'as ilmi badii intalli badii as keessaa utuu waan barbaadan gootanii umma badii aangoon hin qabu. Mammaaksa amantii jechuun bara lakkaa'u waan dhugaa ta'e wallaaluu. Mammaaksa amantii jechuun isinitti himaa jira. Bara amanaan lakkaa'u garaa duwwaa jireenya duwwaa warra bara lakkaa'an nu godhii waaqayyo. Waan dhugaa ta'e immoo wallaaluu mammaaksa amantii kana. Dhugaan kee jiru garuu waan biraa mammaaksa kan biraa kadhachuu dallarbaa ishee magana irratti yeroo koo nan bitadhee yaada. Mayyuu baay'ee deeme. Kadhannaa qabaachuu Efesoon boqonnaa 6:18 gaafa fudhatanii dubbifattan akkas jedha sagalee waaqayyoo iddoo sanarraati. Maal jedhaa? Iddoo sanarraati yeroodhuma kadhattanii jedha dhaqaa dubbisaa. Yeroodhuma kadhattan hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa egaa kadhachuutti dammaqaa obsaanis itti jabaadhaa. Yeroodhuma kadhattan maaliin geggeeffamaa? Hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa egaa kadhachuutti jabaadhaa obsaanii itti jabaadhaati jedhee warra waaqayyoo qullaa'aniifis kadhadhaa anaafis immoo dhoksaa wangeelaa akkanaa laatamuuf yeroo afaan saaqqatu dubbii guddaan akkanaa laatamuuf jedheetu waa tokko jedhe akka dubbachuun akka dubbadhutti akka dubbachuun anaaf ta'utti akka dubbadhutti anaafis maal godhaa naa kadhadhaa jedhe naa kadhadhaa argoon yeroo kadhattan hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa hafuuraan ta'inaa ayyaana birraan dhabinaa gogaan ta'inaa jireenya duwwaa hin ta'inaa yeroo kadhattan hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa amantiidhaan kadhadhaa dhugaadha hin ta'a jedhaa amanaa kadhadhaa yeroo kadhattan kadhachuutti maal godhaa dammaqaa obsaan itti jabaadhaa warra waaqayyoo qulqullaa'aniifis immoo kadhadhaa anis immoo yeroo dubbachuudhaaf achi ba'u yeroo lallabuudhaaf achi ba'u yeroo barsiisuudhaaf achi ba'u akka dubbachuun anarra jirutti akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa ilaa waa tokko hubadhaa iddoo kanatti akka dubbachuun hin taane jira jechuun kadhata Phaawulos irraa sanni naa kadhadhaa jedhu kanarraa kana bara akka hin taanetti sitti dubbatee sitti fakkeessi akka hin taanetti sitti dubbatee si booje akka hin taanetti sitti dubbatee laphee kee hata qalbii kee hata sammuu kee hata adda baafadhu alanfadhu nyaadhu taa'ii dhamdhama isaa laali yoo dhuguma hafuurri waaqayyoo si keessa jiraate gati lallabee miti jiraa dhugaan dubbii waaqayyoo jedhii caraccarii fudhadhu maali waaqayyoo anaanu qoraa jedhe dogoggore anuma anu qorana ilaalaa de waaqayyo raajii qoruun garuu bakka kasti buusa waaqayyoo dhabuun madheessa jeessa qora gaa waaqayyoo eebbifamu nan deebiin Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7-10 waanta jiru Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7-10 kutaa kana namni argatta yoo naga gargaartan natti tola Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26-27 Maatiyos 26 lakkoofsa 41 Yohaannis 16 lakkoofsa 23 nannaa badhi beekana ribachaa jira Yohaannis 15 lakkoofsa 7-10 Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26-27 Maatiyos 26 41 Yohaannis 16 lakkoofsa 23 abbaan tokko isaa yoo argatta yoo naa dubbiftan natti tola maaloo gargaara obboloota dubbiin koo isin keessa yoo jiraatu waan feetanii kadhadhu isiniif isin ta'as kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo hin argamu abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera jaalala kootti qabamaa jiraadha akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eege jaalala isaattis qabamee jiraadhu isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Waaqayyo shaayish eebbifame nan dubbisa kitaaba kana deebi akkasuma lakkoofsa 7 kaase maal jedhaa kutaan kun isin anatti qabattanii yoo jiraatan dubbii koo isin keessa yoo jiraate waan fedhan maal gootu na kadhadhu yoo maal taatan yoo anatti qabattanii jiraatan waa'ee Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun isin yoo anatti qabattanii jiraatan anis immoo
yoo isin keessa jiraate maal ta'a? Nagaa. Ani immoo isin jalaa miidhama sun nagaa. Afaan guddaa dubbadhaa isin jalaa miidhama nagaa. Yeroo isin kadhattan maal godhaa? Nan nagaa. Utuu isin tajaajila gara waa tokkotu isin hafa. Waan isin hafu natti qabadhaa jiraadhaa. Ani immoo isinitti qabadhee jiraadhaa. Yeroo sana yeroo isin kadhattan isin naga'a. Paawurii nama gara biraadhaan jiraachuu dandeenyu paawurii isa waaqayyo nudhaate jiraanna dhaggeeffadhaa. Waaqayyo suma kee jira dammaffadhu kaafadhu kaasi as jedhu akka sasinaa Efesoon boqonnaa 6:8 arginu sana dammaqaa isuma si kee jiru dammaqsi maal taate Yesuus gaafa jedhamu laftuun tumtuu kan socho'uu danda'u waan tumtuu jaalalaa ta'uu kan danda'u sila dubbifanne. Kanaaf kadhata yeroo kadhan maaltu nu hafaa? Yesuusitti qabannee jiraachuu, keessa jiraachuu, isaa wajjin jiraachuu. Yeroo kana yeroo kadhannaa kana kadhannu immoo yeroo dubbii kanatti jiraannu immoo yeroo dubbii kana deddeebinu maal taana? Eessa jirra? Bakki argama keenya magaalaa Naqamtee miti, mana keessa kee miti, Duwwaa 3, Duwwaa 7, Duwwaa 5, Duwwaa 4 miti. Egeessu lafa isin keessa jirtan yoo abiddi boba'e iyyuu ilma Waaqayyoo kee deemtu agartaniittu warra abiddi itti boba'e sana. Abiddi dachaa torba ulfaatu boba'ee gara itti gaafa darbatamu jarri keessa miti. Yoo abiddi boba'e iyyuu Yesuus keessa jirta taanaan hin oolta. Hin dhaga'u sabni kun itti naa himaa nama si bukkee jirutti. Yoo abiddi boba'e iyyuu jedhaanii Yesuus keessa jirta taanaan jedhaa hin ooltaa jedhaatti naa himaa. Kanaafuu jedhaa itti qabadhuu jiraadhuutti jedhaanii. Yesuus keessa jiraadhu jedhaanii. Asuma si bukkeetti bakakkaannee ilmi yoo godhe ati dhaabattee haftu. Jira kun macaafa qulqulluu kee. Har'ammoo jabina keessanii as keessanii. Asuma guddaa haree wanti tokkotu si dhufe lafatti si mil'u yookaan ol si fuudhaa yookaan of keessi dhoksaa yookaan gara barbaadeetti si maqsaa yookaan barruusaa irratti si baata. Yaa nama Yesuus kee jirtu wanti barbaade haa ta'u Waaqayyo si ooshi. Kadhadhu itti jiraadhu itti qabamee jiraadhu. Eelaa lafti kun uummata mataadhaan agargala. Ati lafarra jirta utuu hin taane maal barsiisa jiru? Lafarra jirta utuu hin taane barruu Yesuus irra jirta ameen jedhi kabaalu. Warri amantan warri namanni maasiif rakkisa saayinsii lakkooftu waan ta'eef isinii galuu danda'u. Warri amanan kiristaanonni dhugaan warri Yesuus Kiristoos irra keessa jiraatan warri isaa wajjin jiraatan lafarra jiru utuu hin taane barruu Yesuus irra jiru. Yesuus immoo bakkoo lafarra jedhee jira ameen jedha. Samaayiin teessoo kootti lafti ejjennaa dalgee miilla kootti eessatti mana naa ijaar ture. Samaayiin magaalaa hirruman ta'a lafarra nan ejjenna baana koo jala jirti. Ameen jedhanis yaa boolaadhanas. Namicha sammuu irratti dhiyaate tokko yeroo darbe jaarsa gara hamboo kana dhageessaniitu ta'ee hin beeku. Tarii namoonni qaamaan firaa isaa taatan immoo jiraachuu dandeessu. Waan inni haasa'e hundumaa isinitti hime. Gaafa dhaqee deebi'e jara bara dhumaa irratti itti naa himi kan inni jedhee lafti ilaaltu kun hanqaaquu harka irratti baateedha namichi. Ilaaltaniitu moo irratti baay'ee keessan tarii carraa kanas argattanii ilaaluu dhiisuu dandeessu. Hanqaaquu harka irratti baatee Yesuus jedhe natti agarsiisee nagartaa hanqaaquu kana jennaan eeyyen jedheedhe. Erga isaa booda hanqaaqitti jala harka fuudhee gaafa hanqaaquu jala harka fuudhu bartaqetti lafatti beektu gaa amala hanqaaquu. Ilaa lafti ati ilaaltu biyyi lafa ati ilaaltu kun akkuma hanqaaquu kanaadha. Yoon harka koo jalaa fuudhee akkasuma taati. Harka Yesuus irra moo lafarra? Warri na duukaa jirtan harka Yesuus irra moo lafarra jirti? Namni baay'ee nama naan jiru jechuudha. Harka Yesuus irra moo lafarra jirtan jedhu? Eetti miliqxaree lafti rakkisaa ta'aa jira. Harka Yesuus irra hin jirtu taanaan maaltu si oolchaa jira? Maaltu si eegaa jira? Harka Yesuus irra warri jiran ooluu akka isaan danda'an agarraa. Kutaatti aanee jiru duukaa deemuu hin dandeenye kanumarra dhaabannee Waaqayyoon kadhanna. Maaliif yeroon koo baay'ee nyaatame waanta ta'eef iddooma kana kutaa sattaanee jiru wanti xiqqoo isinitti dubbadheen asuma irratti xumura. Waldaa keessa jiraachuun hin danda'amu. Yesuus keessa jiraachuu wajjin immoo tokko miti. Dhageessaniittu miseensa waldaa ta'uun hin danda'ama. Yesuus keessa jiraachuu wajjin tokko. Miseensummaa keessan hordofuun hin danda'ama. Yesuus keessa jiraachuu keessan hordofuun Waaqa hordofa malee namni hin danda'u. Eegicha isin gochuu danda'a.
lallabaa keessa jiraachuun yookaas gurmuu lallabbootaa keessa jiraachuun hin danda'amu. Garuu Yesuus keessa jiraachuu miti. Akkuma harmoota koo kanaa gurmuu faarfannaa keessa jiraachuu hin danda'amu. Gurmuu faarfannaa keessa jiraataniif Yesuus keessa jiraachuu miti. Adda adda dubbii garaa garaatti waliin argu jara keenya akka koo kana dhaabattanii lallabuu dandeessu. Lallabuu Yesuus keessa jiraachuun garuu hojii adda addaadha. Sinii gala gurmuu geggeessitoota adda addaa kan biyya lafaa kan mana Waaqayyoo kan iddoo gara garaa keessa jiraachuu dandeessu. Koree adda addaa ta'uu dandeessu. Geggeessa adda addaa ta'uu dandeessu. Garuu mallattoo Yesuus keessa jiraattan miti. Hojii adda addaa, adeemsa adda addaa, akkaataa adda addaati. Tiimii walitti qabamee kadhatu tokko, gartuu walitti qabamee kadhatu tokko gidduu jiraachuun hin danda'amu akkuma ammaa kana. Garuu mallattoo Yesuus keessa jiraachuu miti. Geggeessaa ta'uun, faarfataa ta'uun, lallabaa ta'uun, raajii ta'uun, abbaa mul'atatti jechuun mallattoo itti Yesuus keessa jiraatan miti. Mallattoon itti Yesuus keessa jiraatan ijaan beekamaa. Gaarii godhaa, jibban qabuu, hin butuu, hin sobuu, hin ejjuu, nama jabaatoon ilaalti jedha Yesuus. Yaa warra hamoota nana Maatiyyoos 25 dubbifattan. Yaa warra ani isin hin beekne nana beenaa. Lafa itti bu'an ilkaan itti qaran dhaqaa. Maali lallabneerra? Maali dinqii hojjenneerra? Maali siinoo maqaa keetiinoo seexana baafneerra? Oo lakkeenoo isin hin beeku. Ijoollee abbaa ormaati isin. Waan mana jirtu fakkaattu. Waan mana keetti guddattan fakkaattu. Garuu ala jirtu. Guyyaan dhufee adda isin baase. Guyyaan dhufee isin cadhalee. Deemaa anoo isin hin beeku. Anoo isin hin agarre. Anoo isin hojii keessan hin beeku. Jarri maal garuu dinqii hojjetanii dhugumat. Seexana baasanii dhugumat. Waan gurguddaa jedhaniif yaa warra hamoota nana beenaa dukkanaa laasana dhaqaa. Iddootti ilkaan qaran iddootti bu'an dhaqaa. Yesuus kee jiraachuu. Harka walii keessanii qabaa fiteera. Yesuus kee jiraadhu ittiin jedhaanii. Alam bahin bineensi si nyaataadhaanii. Dabalaatti maa Yesuus kee jiraadhuudhaanii alatti dhagaamamni. Fixuun danda'u waanta ta'eef fixeera asumarratti siniin mijatu tarii sin nuffuu dandeessu. Anaaf garuu akka yaadamu sanatti hin taane. Gaafan jedhu oddoon nu danqa sa'aatiin isaa jiru. Haa ta'u hin ga'a mata duree guddaa Yesuus keessa jiraadhu. Alattis manattis hin dhaga'ama yoo ta'e sagalee keessan ol fuudhaa ameen jedhani. Ilaa Yesuus keessa jiraadhu. Balaa dhufu ooluudha. Gidiraa dhufu darbuudha. Xixiqqaa muraasa kadhadhee nama kadhatutti dabarsa. Baay'een kadhatu dhugaa Waaqayyoon isinitti hima namni kadhatu ba'amee jira waanta ta'e. Tuu kadhannaadhaan wal duukaa ta'e nan kadhadhan ture rakkinaan qabu. Amma namni kaa'amee jira. Yeroo biraa isin kadhachuu hin danda'a. Waaqayyoo lafa kanarra jira. Mee warri dhalaa sagalee keessan ol kaasaatii ameen jedhame. Mee ammayyuu dabalaa ameen jedhame. Akkas jedhe Yesuus na kee jiraadhu. Bineensa bara kee butuu bineensa bara kee nama butee darbuun si oolcha. Hin dhaga'ama sagaleen koo yoo ta'e ameen jedhaa. Ilaa na kee jiraadhu. Abidda boba'u keessaa attaa Yesuus. Sagalee keessan ol kaasaa ameen jedhame. Gara kootti baqadhu. Na wajjin walii galchi. Kootti na wajjin jiraadhu. Haala rakkisaa gidiraa gaasin oolchaadhe waaqashi. Beeyyaati Waaqayyoo na oolchaadha dabalaati. Yesuus. Namni afaan qabu bishaan gochuu danda'u. Mee amma sagalee Waaqayyoo na oolchaadhe jedhamu. Yeroo hojii ogees abidda sasii adda ogees lafti itti oolan jiru yeroo Waaqayyoon
Yeroo nama hin mi'aa. Dudduubni isaa garuu rakkisaadha. Qottoonni keessa jiru ragada. Toonni keessa jiru namatti hin tolu. Maalonni keessa waaqayyo duratti bal'ifannaa jiran nana. Gaafa sana amman boo'u amman danda'u boo'eera. Dhimmaan gosa siree koorratti ni qeeraan gaafa sana. Dhugaa ija abiddaa waaqayyo ija abiddaati. Waan mi'a nutti fakkaata garuu laga kee hafuuranii nyaachaa jiru. Waan itti tolu fakkaata garuu laga keessaa nyaachaa jiru. Yoo dhagaan naaf adeemani. Yoo inni jaraan dhufani. Yoo ichi jaraan fakkiyani. Yaa kana birraa baasii ittimi. Nama deebi'u na barbaada. Nama deebi'u na eega. Nama deebi'u waaman jira. Saba koo siin jira waaqayyo. Eessatti jirtu ilaali. Saba koo saba gatiitti baase. Saba dhiigatti dhangalaase. Saba koo jira waaqayyo. Saba koo sin barbaada waaqayyo. Sin barbaada waaqayyo. Sin barbaada waaqayyo. Dabi baana kee deebisi miila kee deebisi. Daasha kee deebisi. Isa iddoo barbaadne ragaa jirta. Lafa barbaadne kee dhaabachaa jirta. Doosi fayyadne keessaa akka hiiccachaa waamachaa jirta. Deebi'eera waaqayyo. Deebi'isi jira waaqayyo. Si fayyisuu fi malee si balleessuu fi ilaala. Ani sama ilaala. Mana koo ilaala. Jireenya koo ilaala. Of ilaala nu jira waaqayyo. Nu gargaari. Ilma waaqayyo. Yesuus. Nu gargaari. Kanaaf warratti namni gurra dhaga'u yoo dhaga'e adeemi'u ani immoo barrii baneen eegaa jiraan hafayyu halufu naan jedha gooftaan. Mul'anni kun hundumtuu tokkuma sana hiika waan ta'eef galanni siif ta'u. Ulfinni siif ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Du'atti dabarsitee nullaati. Seexanatti nullaati. Biyya lafaatti nullaati. Meen kadhannaa asumarraan obboleessa kadhatu wajjin waaqayyoo kadhannaa. Obboleessi keenya waaqayyoo nuuf kadhataa. Dhugaadhaan kadhachuus waan kan biraa dadhabee yookaas immoo waan kan biraa miti. Yeroo keenya wajjin deemuuf obboleessa keenya wajjin waaqayyoo kadhata.